haadha warraa muummicha ministeeraatiin giifti dura yoo jenne haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? Haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? Haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? Bareedaadha. Bareedaadhaan jira. Haadha warra abbaa gadaatiin moo haadha mana mootii jennaan ka haadha mana mootii jennaan hin jedhe. Geen abbaa bakkuu nama muuduudha. Aboo gaafii tana osoo nan itti yaadin na fiddani. Anis itti qophaa'een jiru osuma karaa deemuu qabdee na gaafattee murree xiyya. Wallaahi hangoon abbaa bakkuu gorsaadha. What? Hangoon abbaa bakkuudha. Hangoon abbaa bakkuu murtii muruudhaaf yookaan gada aadaa tiksuudhaan yookaan kan beekamudha. Aadaa irratti bakka aadaa Oromoo irratti waan xiyyeeffate tiksee jechuudha. Tiksee aadaa Oromoodha. Dubbii araara buusu jechuudha. Dubbii dubbatee hamuree murteessu. Hayyuu jaama. Abbaa dubbii jechuun nama dubbii dubbachaa tokko abbaa deemate abbaa dubbii jaanii akka isaan jaama. Oh my God! Geen abbaa isaa horsiisee bulaa yannaan ka. Harka funee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniifiti. Sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhu torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti televiziyoonaa fi reediyoo FM dirree dhibbaa fi jaha qabxii takkaan kan isiniif dhiyaatudha. Sagantaan keenya jalqabuu irratti argama. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Kakaknya Fauzi Abdul Salam Nanjan. Kakaknya Musa Abdullah Nanjan. Ya Nanjan. Abdullah. Hadir. Abdullah. Musyaddi Muhammad Nanjan. Jafar Abdi Nanjani. Maqaan kiyya Aliyyaa Ahmad Mahamadin jedhama. Tole gaafiileen si gaafannu gaafiilee bashannanaa akkasumatti illee beekumsa of keessaa qabanii waa'ee sirna gadaa ni beekta. Oromoon sirna gadaa qaba. Akkasumas waa'ee sirna gadaa irratti ni xiyyeeffata. Haadha warraa muummicha ministeeraatiin giifti dura yoo jenne haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? Haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? Haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? Bareedaadha. Bareedaadhaan jira. Haadha warraa muummicha ministeeraatiin giiftii yoo jenne haadha warraa abbaa gadaatiin maal jenna? hin dandeenye. Aboon naa dhufuu dide kaaboo bannaa. Wallahi naa dhufuu dide. Raanfadde bakka cafu. Haadha warraa abbaa gadaatiin ayyu duree nani? Haadha sinqee. Haadha sinqeeti. Naul Fatema. Mesin baka kuma baga datan baka kabajati ya mukabdi. Gistian nani deh. Gistian nani. Nuts. Gari. Gari. Saya ini gifti dulu yang nak katanya. Aku mah baga dan nasi
Isidaanis kabajaa kan inni fi giftii duree ennaan jaartii maaliif haadha siqee yookiin waan jaamu jiru sanii yoo jaame hin ta'u. Haadha siqee jennaan ka. Haadha warra abbaa gadaati immoo. Haadha mana mootii jennaan ka. Haadha mana mootii jennaan hin jedhe. Haadha siqee haadha bakka haruma akkama jaartii muummicha ministeeraa jetti isinis maqaa qabdi. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya gaa namoonni gaafii keenya kan takka faadhaatiif waan itti fakkaate waan yaadannuuf deebisanii jiran jechuudha. Gaafiin inni sirriidha. Deebiin inni sirriidha ammoo haati warraa muummicha ministeeraa giiftii duree yoo taatu haati warraa abbaa gadaa ammoo haadha siinqee jaamuudhaan beekamti jechuudha. Gara gaafii keenyatti aanutti ceena jechuudha. Gaafiin keenya kan itti aanu ammoo waa'uma sirna gadaati. Kunis sirna gadaa keessatti aangoon yookaan gaheen abbaa bokkuu maalii jechuudhaan gaafannaa ammallee hordofaa. Gaheen abbaa bokkuu nama muuduudha. Aboogaa gaafii tana osoo nan itti yaadin naaf fiddani. Anis itti qophaa'een jiru osuma karaa deemuu qabdee na gaafattee murree kiyya. Wallaahi aangoon abbaa bokkuu gorsaadha. What? Aangoon abbaa bokkuudha. Aangoon abbaa bokkuu murtii muruudhaaf yookaan gada aadaa tiksuudhaan yookaan kan beekamudha. Aadaa irratti bakka aadaa Oromoo irratti waan xiyyeeffate tiksee jechuudha. Tiksee aadaa Oromoodha. Gaheen isaa hawaasa mariichisuudha. Abbaa gadaarraa waan abbaan gadaa isatti misan hawaasaaf keessatti gad dabarsuudha inni. Aangoon abbaa bokkuu jette bakkuu lagayaan biyya tasgabbeessu nama waliin bu'uuree fayyisu akkasuma ammaas waan dhufellee nama wal ajjeesellee nagayaan akkasitti karaa seera gadaatiin fayyisu walitti. Namoota wal dhaban ganda keessatti ardata keessa walii araarsu abbaa bokkuu jennaan saniif abbaa bokkuu jedhama. Aangoon abbaa bokkuu aangoon inni qabu bokkuun bakka damiin hin jirretti bakka bu'ee waan takka dalaguu yookaan gaggeessuudha. Bokkuu jechuun bakka damiin hin jirre. Damiin jechuun olaanaadha inni kun isaa bakka bu'ee haasawa. Bokkuu sanii ganda keessatti nama hanga muraasa tokko irratti nama hanga xiqqaa tokko irratti bokkuu santuutu ganda cufa keessa bokkuun ni jira. Damiinni kun akka waliigalaatti amma sirna gadaa keessatti bokkuun ammoo hedduu naan galle bakka kanatti inni. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya ammallee namoonni gaafii gaafanneef deebisaa bifa itti fakkaateen nuuf deebisaati jiran jechuudha. Gaafii keenyaaf ammoo deebiin inni sirriidha. Sirna gadaa keessatti aangoon abbaa bokkuudha. Itti aanaa abbaa gadaati jechuudha. Itti aanaa abbaa gadaa abbaa bokkuu jechuudha. Waamama abbaan bokkuu lamaatu jira. Abbaa bokkuu tokkoffaa abbaa bokkuu lammaffaatu jira jechuudha. Gara gaafii keenya kanatti aanutti yoo ceenu ammoo waamuma sirna gadaa keessa jira jechuudha. Irraan tana ammallee sirna gadaa keessatti aangoon takkaa'uu gaheen abbaa dubbii maalii jechuudhaan gaafanna nu hordofaa. Aangoon abbaa dubbii moo? Aangoon abbaa dubbii abbaa gadaati. Abbaan dubbii jechuun abbaan dubbii namni tokko hoggaa wal dhabe nama san jidduu taa'ee jaarsa walii araarsu san isa saniin abbaa dubbii janiin. Abbaan dubbii kun beektee akka hedduutti hiikama. Fakkeenyaaf yoo ati waa odeessaa taate deema abbaa dubbii siin jaan. Yoo ammoo taa'ee kana nama walii araarsu ta'e ammoo jaarsa dubbii janiin jaarsa dubbii waliin namarraa fixu san jaarsa dubbii janiin jechuudha. Yoo ammoo ati deddeemteetuma haa odeessitu taate deema abbaa dubbii hajaaniin san abbaan dubbii kun akka hedduutti hiikama.
narraa fagoo hin dandeenye dhugaa takka kan dhufuu hin dandeenye. Angkon abbaa dubbii waan isatti kan namni san karaa qixa sirriitiin gaggeessuudha kaa dubbii takka namar takka waan itti dhufe takka dhimma san nama baasuudha. No, God, please, no! Gehen abbaa dubbii hoggaa jenga abbaan dubbii kun akkaataa lama jira. Tokko faraddu taa'u faraddu nama sirraas fuudhee jechuudha. Waatti de'ee nama sanii geessee siif obboleessan akka waliin buusa godhutu jira. Inni biraa immoo abbaan dubbiidhaa nama lama kan wal dhabe dubbii isaarraa fuudhee dubbiin ifumarraa'u dubbii qabdi jedhan dubbiin hoggaa dubbatamtu. Bifa sirrii saniin ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa waan orma jettutu jira sodaa takka malee jechuudha. Dubbii san abbaa san si qabdii jee obboleessa walitti araarsaa jechuudha. Dubbii ka araara buusu jechuudha. Ka dubbii dubbatee ka muree murteessu. Hayyuu jaama. Abbaa dubbii jechuun nama dubbii dubbachaa tokko abbaa deemate abbaa dubbii jaanii aarii akka isaan jaama. Oh my God! Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya namoota garaagaraa gaafiiwwan dhiyeessinee fi deebii isaanii isin biraan gahaatti jira jechuudha. Gaafiiwwan gaafachaa jirru keessaa tokko egaa aangoo abbaa dubbiiti. Aangoon abbaa dubbiidha. Murtii hayyoota gadaa walitti qabee caffeedhaaf dhiyeessuudha jenneeti jira jechuudha. Gaafii nuti itti aansuudhaan gaafanne immoo sirna gadaa keessatti aangoon abbaa sa'aa maali jechuudhaan gaafanna. Ammallee nu hordofaa. Wal ta'uudha. Abbaan sa'a kunis gaa jechi kun laal habba lama. Sa'aatiin tun takka ta harkarraati. Sa'a jechuun ammas tokko ka elmamu addunyaa jechuun loon. Saniifuu abbaa sa'a jechuun gar takkaan abbaa raadasanii yookaan abbaa wariisanii jechuun. Takka ammoo namticha sa'a qabee fi sa'a hanga dubbiitti fixan san sa'a laaluuf sanii jechuun. Aangoon abbaa sa'aa jechuun abbaan sa'aa kun sa'aan tun dhugumaa bakka lama qoodamti. Sa'aan harra horii keessaa jechuudha. Hedduu kan namni itti fayyadamu sa'aadha. Sa'aa kana namaa sa'aa eeguu jiran bakka lamatti adda qoodanii Oromoon namaa fi sa'aan maatii waatiin jedhanii bakka lamatti adda qoodanii namaa fi sa'aan fayya qabaa akka abbaa jechuudha. Sa'aan hogganu hedduu loon eegalamuu waliin dhiyaatan. Tani oni mambo kore malee garuu deebisuu danda'u lafa kaadha. Gaheen abbaa sa'aa horsiisee bulaa yannaan qa'a. Abbaa beeladaa jechuudha sa'aa jechuun sa'aan kun abbaa sa'aadha. Saawwan san horsiiseetuma ittiin tajaajila kan natti fakkaate. Gaari! Gaari!